Laalaa akkanatti nagaa manraanfanne nagaan waaqayyoo lafa jirtan hundumatti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu fayyaa keessanii nagumaa ani nagaadha fayyaadha waaqa galatu. Akkuma beekamu zayitii mataan hojjetachaa jira. Kun akka kiltii gara firee 12 hin ta'a. Kuni mahannaa miti maqaan sama akka siilsa jedhanidha. Jimbila qaba, abasuuda gurraacha qaba, sunqoo qaba, tarbaa qaba, qurunfulii qaraba waa baay'ee qaba. Wanni inni hin qabne hin jiru. Na akkanatti hojjetadha siniin jedha. Qibaata immoo akka aanita afur walitti dabaleera. Let's go. Kun beekamu istoofii kootti qabsiifadhe. Lala. Aanita baay'ee qaba gaafa. Wanni inni dhabeeru hin jiru. Akkanatti dalagadhaatii harka keessanii manatti fayyadama. Dhugaa Rabbii. Bakkeedhaa birrii meeqa baasnee binna. Namni kun aanita birrii 30 hin caaltu. Dhugaa Rabbii walii galatti. Gartana gooman zara qaba waan inni dhabeeru hin jiru kun. Akkanatti hojjetadha fayyadama mana keessan keessatti. Ganna bakkee dhabitu hin fiigiina. Waan guddaa bakkeedha waan xiqqoo bittanii waan guddaadha mana keessan keessatti waggaa dalagattu ni galee akkanatti fayyadamna gaanti bakkeedha bittanii. Jijjiirama baay'een argan dhugaa Rabbii mataa koorratti. Erga manatti fayyadamuu jalqabee jechuudha. Harka koon hojjedhee garaan koo sitti gammada shakkiin qabu. Yaanni keessan illee itti sinciisa waan harka keessan hojjetutti. Kanaatiifuu mana keessan keessatti hojjetadhaa fayyadama. Keefamidee. Tidak gammadan gaazii isaa qannastanii innaa hojjetattanii akka dafee zayitii isaa sin jalaan xuuxxannetti xinnish tokko godhine gatti akka tireen tursiisa. Makke torbe gaafa ga'u maashaallah ajaa'iba. Gartanii siree akka namatti
Kanaan hoomachiisaa kana hidhachiisan. Akka dhadhaan naanna'axxaranii biraatti dubartiin biyyatti dhadhaan naanna'axxartee beektu gaafa qibaatee hojjetattu hin beekti. Itti fayyadama dhugaa rabbii. Mana keessatti hojjetadha. Bakkeedhaan biteenadha. شوف كده. Keessuma talbaa fi abishii jamamti sunqoo gomanzara fireen gomanzara alletti dabaleeran sun garrama garatti شوفي لبسي بسه kunoo kanatti naqee kana keessa gaa torbee tokkoon kaafa torbee tokkoo sana booda itti fayyadamaa jechuudha. Agartama yaa rabbii hojii ta'aasinillee sin fayyada. Okay family akkasii yuutuubii ko sabiskiraayibii laayikii sheerii naa gochuu hin dagatinaa. Na jajjabeessaa hojiitti goreellee irratti dalagachaa hin jiru. Sabiskiraayibii naa godhaa na guddisaa yaa faamilii yaa Oromoo.